Viidiyoon kun guyyaa har'aa nama hundaa fayyada. Isa YouTube qabuufis, isa reefu jalqabuufis, isa ganaa dhufuufis. Seera YouTube beekuuf akkasuma immoo YouTube hojjechuu namni kamuu hin danda'a. Garuu maal gochuu akka qabu dura waa beekuu qaba. Nagaan isin yaa baay'atu. Akkam jirtu? Viidiyoo kana like share godha. Akkasuma maatii keenyatti immoo warri dabalamuudhaaf yeroo jalqabaa viidiyoo ko argitan subscribe godha. Dhugaa dubbachuu fi isa beekurraa namni waa barata. Ani mataan koo jechuudha akkuma beektanii baay'een keessan hin beektu ani YouTube biraa kammonii ta'eeru duraan nan qaba ture. Haa ta'u malee immoo seera YouTube baay'ee isa argeera. Ofii koos dogoggore hagam akka miidhames argeera jechuudha. Har'a garuu isinii qooduun dhufe. Kanaaf viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala. Dhugaa dubbachuuf baay'een keenya YouTube hojjannee qixxee geenye hin ganna. Baay'een keenya immoo otoo YouTube maal akka barbaachisu hin beekin itti seennaa jechuudha. Garuu immoo yeroo darbe jechuudha waggaa lamaan kana obboleessa keenya Abdul Abbii otoo hin taane Abdul Mobile Abbii baay'een keessan hin beektu. Nama cimaa, nama yeroo hundumaa ani yeroo jalqabaa YouTube miti maal akka ta'e akkamitti akka namni YouTube hojjetu isarraan arge. Waggaa lamaan kana maal isinitti fakkaate? Barreeffama inni tokko hanga 15tti qabxii YouTubeif barbaachisu. Tokko hanga 15tti barreessee YouTube isarratti maxxansee otoo hin taane Facebook isarratti maxxanse. Yeroo kana barreeffama sana copy godheen kaawwadhanii bilbila koorra. Amma isinii dubbisuun barbaada. Kan waggaa lamaan kana barreeffame. Keessumaa jechuudha. Keessumaa qabxii lammaffaan waan inni jedhu obboloota koo keessumaa yeroo ammaa kana liivii seenaa jirtan. Mata dureen keessan jechuudha. Baay'een isaa persentii gadi bu'aatiin mata dureen kan isin barreessitan jechuudha. Isa tambinaalee yeroo biraa irra godhachuu dandeessu. Mata dureen keessan gabaabbachuun qabu obboloota koo. YouTube'n mata duree dheeraa barbaada. Komentii dheeraa barbaada. Komentii harki keenya dheeressee barreessuu hin jaallatu nuti maal akka ta'an hin beeku malee komentii dheeraa hin barreessinu akka warra adiittis ta'u akka warra soddaattis ta'u. Garuu imma mata duree keessanii yeroo liivii seentani viidiyoo akka fe'ettiyyuu waa'ee viidiyoo keessanii mata duree sana barreessitu hin dheerata. Garuu imma liivii irratti akkam ooltan nagaa bultanii waan akkasii baay'ata. Irra caalatti haay kan jedhuun illee seentu baay'een keessan immoo ashaangulleetii makkolfituun seentu. Kuni seera YouTube hin cabsa. Sababiin isaayyuu persentii qaba mata dureen persentii 100 keessaa 50 ol barraa'uu qaba. Sinii galee hin ilaalama gaafa monetization taatan. Kanaaf obboloonni koo viidiyoon ammani barreeffama obboleessa keenyaa kana isinii dubbisu nan jalqaba. Dhugaa dubbachuu fi nama kamiifiyyuu mudannoo keessan qooda. Nama kamiifiyyuu waan beektan qooda. Kanaaf namni beekaa ta'e gara haadha isaa keessaa alatee tokkoyyuu hin jiru. Hundi keenyiyyuu isa beekurraa barachaa as geenye waan ta'eef jechuudha. Kanaaf hunduma keenya hin fayyada waan ta'eef barreeffama obboleessa kanaa kan nan isinii dubbisa dhugaa hin ajaa'ibsiifattu. Ofuma keessaniyyuu jechuudha. Wanta baay'ee akkasiin sirreeffattan abdiin qaba. Turtiin keessan anu wajjin haa ta'u. Dhugaa dubbachuu fi namni beekan addunyaa kanarra gaafa jiraatu nama baay'eetu irraa barata. Barreeffama obboleessa kanaa ani waggaa lamaan kana kaniin ani koppii godhee bilbila koorra kaawwadhee jiru. Akka tasaa jechuudha nootii na barbaachisu ani bilbila koo iddoon kaawwadhu jira. Isa keessa akka tasaa utuun ilaaluun arge barreeffama kana. Akkasuma immoo isiniif qooduun barbaade. Dhugaa dubbachuu fi barreeffama kana qabxiidhaan kan inni kaa'eeru maal jedhama mata dureen isaa jechuudha. Akkuma kunoo suura obboleessa keenya kan argitanii kunoo hordoftoota hedduu of duraa qaba obboleessi kuni. Hordoftoota hedduu of duraa qaba. Chaalenjii hedduu argeeti namni kuni maxxansee jira. Garuu immoo maxxansisaa kuni dhalootatti kan darbuu danda'udha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maal jedhaa akkas jedha. YouTubera ta'uuf YouTube irraa hojjettee maallaqa argachuuf
gara hojiitti seenuuf dursa wantoota si barbaachisan keessaa muraasa. YouTube irra taatee YouTube hojjettee maallaqa argachuuf gara hojiitti seenuuf dursa wantoota si barbaachisan keessaa muraasa. Tokko, ajandaa irratti hojjettu qabaachuudha. Waanuma fedhe haa ta'u kan seera YouTube fi Google hin cabsine ta'uu qaba. Kunoo akkuma jalqaba viidiyoo haala mata duree irratti dubbadhe keessa inni kunillee wal ilaallata jechuudha. Lammaffaa akkasidha. Ofitti amanamummaa qabaachuu qabda. Waan hojjettutti ofitti amanamummaa qabaachuu qabda jechuudha. Sadaffaan maal jedha? Itti qophaa'ee gaafa kaameraa bareedaa, moobaayilii bareedaa, meeshaalee itti waraabnu hundumaa guuttadheen eegala jechuu dhiisi. Bilbiluma harkaa qabdu saniin eegali. Isteedii moobaayilii irra kaayyattuu fi miisii qofaa bitattee eegaluu sinii gale miti, hamuma qabdaniin eegaluu jechuudha. Walumaa galatti yoo humna qabaatte ifa itti dabalachuu, yoo hin dandeenye immoo ifuma noormaala mana keessa jirutti fayyadamta. Arfaffaa, obsa qabaachuu, obsa irrattuu obsa qabaachuu sinii gale miti. Shanaffaa akkasidha. Hanga danda'ame viidiyoo editii gochuu, yoo hin beeknes shaakaltee baruu, akkamitti akka editii godhanu barachuuf YouTube irraa waan jiru achirraa laaltee barachuun ni danda'ama. Jaaffaa, viidiyoo editii gochuu fi humna neetwoorkii yeroo viidiyoo maxxansitu si rakkisu irratti obsu. Ilaa yeroo baay'ee jechuudha, amma yeroo viidiyoo hojjennu gadi nuu bu'uu didee yeroo inni itti nu aarsutu jira. Asittis maal jedha? Yeroo si rakkisu obsuudha. Torbaffaan akkasidha. Komentii maamiltoota keerraa siif kennamu dubbisuun gorsa irraa fudhattu, wantoota fooyyessuu dandeettu fooyyessuu sinii gale miti. Saddeetaffaa akkasidha. Komentii haamilee buusu kan namoota faallaa keetii irraa siif barraa'u bakka kennuuf dhiisuu yookaan akka funyaaniitti itti kolfitee bira darbu. Sinii gale miti. Amma dhugaa dubbachuu fi namoonni tokko akkuma faltii fuudhanii namatti laxxafu jechuudha jecha. Yeroo kana dhuguma nama aarsa. Yeroo kanatti itti aaruun qabdu jechuudha. Maaliif jennaani namni waanuma sammuu isaa keessa jiru waanuma yaadu maxxansa jechuudha. Akkasuma immoo sagalaffaan akkasidha. Ofii keetti of dinqifattee of faarsuun, uummanni kuni waan bareedaa akka ani hojjedhu kana hin laalu, arrabsoo fi bilginnaa malee jettee badii uummatatti muruu irraa of eegu. Sinii gale miti. Viidiyoo hojjennu keessattis arraba keenya, jecha keenya eeggachuun nu barbaachisa. Kudhanaffaa, of tuffattuu fi komentii namoota faallaa keetiin barraa'e haamilee ofii cabsuun hojii eegalte karaatti dhaabuu irraa of eegu. Sinii gale miti. Amma dhugaa dubbachuu fi viidiyoo tokkotti namoonni tokko hin soobde kan nama jedhan baay'een isaanii jiru. Nama dhiifama, iskiriiniin na jalaa cufama. Namoonni tokko yeroo namni tokko viidiyoo tokko barreessu yookaan yaada tokko dubbatu, ati immoo hin sobdeen dadhabdu kan nama jedhan faatu jiru. Viidiyoo namoota tokkotti komentii iddoo nama sanaan aarsanaan takka jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo kana ati hojii kee beekta waanta ta'eef abaluun na arrabsittee hojii kee dhaabuu hin qabdu. Gaaffii 10ffaa kana namni baay'een keessatti of ilaalaa jechuudha. 11ffaan kooraa yookaan qinaa saayiboota kee tokko fi tarii fira kee tokko irraa ganda keettis
si mudatu haamilee of cabsuu irraa of eeguu. Egaa koraa etee curaa etee naaf hin galle asitti egaa akka loqoda biyya sana natti fakkaata. Walumaa galatti gaaffii 12ffaan akkasidha. Viidiyoo ati YouTube irra maxxansitu kamiyyuu kan dhoksaa waraabame akka hin taane fira keellee haa ta'u saayiba keellee haa ta'u odoo isaan hin beekin odoo si hin heeyyamin waraabdee tayu irraa sirriitti of eeguu. Sinii galee miti amma fakkeenyaaf osoo goddenyaan keen argin osoo ati namni ati waliin deemtuun argin viidiyoo dhoksite waan namni sun hicceetiidhaan hojjetu ati immoo hicceetiidhaan waraabdee maxxansuun seeraan si gaafachuu danda'a namni sun. Isa kanarraa of eeguudha. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko amma biraankiin argina nuti jechuudha. Amma biraankii hojjetanii namoonni tokko warri amma fakkeenyaaf kaameraa dhoksanii biraankii hojjetu. Namni suni inni biraankii ta'e suni hin na'a. Garuu viidiyoon suni erga namni sun eeyyamamee fiiti maxxanfama malee dhugaa dubbachuuf warri amma baay'een isaanii kaameraa kaa'anii dhoksaatti nama waraabanii ergasiitti immoo nama sana kaameraan as jiradhanii amansiisaniitu miidiyaa isaaniitti baasu malee mee jalqaba ilaalaa namoota komentii namoota tokko yeroo ilaaltan maaliif akkas goota nama kana jedhu. Garuu namni sun erga eeyyameefidha kan namni sun as baase malee jalqaba irratti amma namni tokko gaafa biraankii nama tokko taasisu kan wal kabalan jiru kan wal funuunsan illee jiru dhugaadha akka biyya keenya tokkofa. Maaliif nama baay'ee argeera yeroo biraankii godhanii kaameraa dhoksanii inni tokko dhiite inni tokko kabalee yeroo itti funuunni gadi dhangala'utu jira ijoolleen tokko. Isuma kana isaan erga biraankii isaanii godhatanii viidiyoo isaanii dhaabanii obboleessa kana yookaan obboleettii kana amansiisaniitu fidu malee fayyaan fidanii warrumti biraankii jechuudha. Kanaaf icciitiitiin nama dhoksatanii waraabuun seerattuu nama gaafachiisa. Inna isa kanarraallee of eeggadha. Yaada kana dhugaa dubbachuuf hojiirra oolchaa akkasuma immoo barreeffamoota ijoo ta'e barumatti jechuudha. Garuma fuula duraatti iyyuu hagam akka nama fayyadu ani arge jechuudha. Kuni anaafuu barnoota tokko argitanii wanta kana yeroo sananii hojiitti seenne barreeffama kana garuu kaawwadhee garuu immoo dhuguma wanti barreeffama kanarratti barraa'ee jiru hundisaa YouTube irratti nama quunnamne hin qabu jedheetuma yaada. Turtiin waliin gootaniif eebbifamaa. Viidiyoo kana namootaaf sheerii godhaa namni walirraa barata waan ta'eef jechuudha.